Agana gaan nuftani share godhaato dhaamsa kana please wal biraan gaha. Share godhaato dhaamsa kana wal biraan gaha. Sagaleen kiyya ni jiraame. Sagaleen kiyya ni jiraame. Sagaleen kiyya ni jira lakkoofsa tokko naa barreessa. Please dhaamsa kiyya kana ummata biraan naaf gaadha. Dubbiin akka dubbii Hacaaluu sanii deebitee dhufteerti. Dhaamsa kana ummata biraa akka naaf ga'u video kana share godhaadha wal biraan gaha. Sagaleen kiyya nagaamame lakkoofsa tokko naaf barreessa. Lakkoofsa tokko naaf barreessa sagaleen kiyya nagaama. Nagaama sagaleen kiyya lakkoofsa tokko barreessame. Video kana share godhaatu keessanis okay galatoome. Nagaama sagaleen kiyya video kana share godhaatu wal biraan nagaadha. Aye waan nama gaddisiisu dhugaa rabbii dubbachuuf hanga yoomitti Oromoon ajjeefamaa, hanga yoomitti ayyuun Oromoo ajjeefamaa, akkanatti bilisanii baanaayi. Gaafa hayyuun keenya nu duratti ajjeefamu bilisanii baanaayi teenye tolaalle too yeroo tokko waan abdii nama kutachiisu waan akka addunyaa kanarra hin jiraanne si godhu waan tokkotu mul'achuuf deema. Egaa shirri Jawaarii fi Baqqalaa irratti mootummaan Itoophiyaa xaxaa jiru maal akka gochuuf deemu sanan isinitti muufanii. Egaa kana durallee Hacaaluun ajjeefamuuf ta'a lakki Oromoo hin boochu boru jedhee video tokko akkanumatti isiniif himeen ture, isiniif hojjedheen ture. Egaa Oromoon tuni agartanii nama akkasumaan afaanin iyyuu barbaada malee nama dhugaa isatti himuun barbaadu. Yeroo baay'ee Jawaari gadi dhiifamaa jedheet Oromoon kun kana dura abdachaa ture. Ani immoo lakkii gadi dhiifamuun jechaa ture. Uummanni Oromoo biyya keessa jiru lubbuu Jawaariif Baqqalaa tan baraaruu danda'u ummata Oromoo biyya keessa jiru tan biyya alaa ammoo odeeffannoo walii dabarsoo odeeffannoo kana kennuufi qofa. Saniin achi Jawaar deebinee arguu hin dandeenyu, Baqqalaa Garbaa deebinee arguu hin dandeenyu. Kana jaalattes jibbites booches gaddites fudhachuu qabda jechaadha. Fudhachuu qabda. Egaa maaltu raawwatamuuf deema? Maaltu ta'uuf deema? Sanirraan isiniif himuuf deema. Tokko Jawaarii fi Baqqalaa ajjeesuufi karoorri taa'etoo jira. Ammas irraan isinii deebi'a. Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa ajjeesuufi karoorri baheetoo taa'ee jira. Hankana raawwatu eenyudha? Ani akkasumatti ol jedhee guyyaa tokko Facebook irratti waan tokko soba tokko dubbadhee yookaan miiraan dubbadhee hin beeku. Ragaa san ammoo deebi'een qulqulleeffadha karaa mataa kiyyaatiin. Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa ajjeesuu fi
mootummaan Itoophiyaa karoora baafatee jira. Eenyutu baasee akkamitti baasee maaltu ta'uuf deema? Tani Jawaar Mohammad ajjeesuuf karoora baafate warra hayyoota Amaara gocha kana keessa Dammaqa Mokonnin itti aanani Dr. Abiyyi sun isa Tashaagara Agenyoon jedhamu namicha daninnati duraanii naannoo Amaara daninnati prezidaantii naannoo Amaara tanamma afa gubaa'emoo maal ta'e jedhan duraan daninnati keessatti illee ramadamee ture. Namoonni kun keessa jiru inni biraammoo waan nama gaddisiisu Isaayyaas Afwerqii mootummaan Eertiraa ajjeechaa kana keessa jira. Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa ajjeesuuf ajjeechaa kana keessa jira. Isaayyaas Afwerqii mootummaan Eertiraa akkamitti akka ta'e san isinittan hima. Itoophiyaa tan bulchu amma Dr. Abiyyi miti Opiidiyoo miti. Itoophiyaa tan bulchu Eertiraatu bulchaa jira. To'annoo Eertiraa jala galtee jirti Itoophiyaan. Dr. Abiyyi waan tokko murteessuu hin danda'u. Dr. Abiyyi waan tokko yoo murteesse waan mootummaan ajaja mootummaa Eertiraatiin ala Dr. Abiyyi yoo waan tokko murteesse Dr. Abiyyi akka ajjeefamu innis kiyyoo keessa akka jiru biyyattiin baankii Itoophiyaa guutumaan guututti tan qabee jiru daninnatoota Eertiraa waraana Eertiraa Finfinnee guutumaan guututti marsee tan jiru waraana Eertiraa amma waraanni sun eessa dhaqee Jawaar bakka jirutti marseetoo yeroo kana qophaa'eetoo jira. Ajjeechaan kun hoo akkamitti raawwatama? Kallattiidhaan raawwatama moo harka lafa jalaatiin raawwatama? Dubbii akka Haacaaluu Hundeessaa sani akkamitti akka raawwatamu sanan isinii himuu barbaada. Namoonni Jawaariif Baqqalaa Garbaa ajjeesan qophaa'anii jiru. Kan viidiyoo waraabus qophaa'ee jira. Kana tan qopheesse mootummaa Eertiraatii fi hayyoota Amaaraa. Akkamitti qophaa'e waan kun? Tokko nama afaan Tigriffaa dubbatu nama Eertiraa ta'eetoo daninnatoota Eertiraa afaan Tigriffaa dubbatan maal ta'aniitoo dhufu? Wayyaanee ta'aniitoo dhufu. Tokko naa jedhaa. Lammata nama afaan Oromiffaa dubbatu maal ta'eetoo dhufa? Shanee yookaan Oonek ta'eetoo dhufa. San booda Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa ni ajjeesu. Afaan Tigriffaa dubbatu. Afaan Oromiffaa dubbatu. Yeroo kanatti Wobooni fi Tigroonni walii galanii wayyaanee walii galanii miti. Isaan kanatti fayyadamaniit san booda tan Jawaar ajjeese Baqqalaa ajjeese shanee fi juntaadha jedhaniitoo diraamaan kuni qophaa'ee jira. Kuni tan qophaa'eef kuni eenyudhaan qophaa'e? Isaayyaas Afwerqii mootummaa Eertiraa hayyoota Amaaraa Dammaqaa tan jedhamu. Dammaqa Mokonnin moo eenyu itti aanan Dr. Abiyyi sun inni fi eenyu Tashaagara jedhamu sun daninnata laafiyaan ture. Namoonni kun keessa jiru baay'eedha ka. Egaa namoonni kun waan kana keessa jiru akkanatti Jawaarii fi Baqqalaa dhabamsiisanii anajjeese Jawaarii fi Baqqalaa tan ajjeese Tigree fi
Oromoodha jechuu barbaadanii kana. San jechuun isaan shanee fi juntaa jedhan malee Oromoo fi Tigree kana walirratti fixu tokko naa jira. Kana sirriitti naa qabadda. San booda namoota Tigroota amma baay'inaan Finfinnee keessaa walitti qabanii kaambii tokkotti qabanii too godina Oromiyaa keessatti ergaa jiru. Godina Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti ergaa jiru. San booda maaltu ta'a? Tigreen wayyaaneen waan Jawaar ajjeesteef san booda ummanni Oromoo mana hidhaa cabseeto seeneto Tigroota lafarraa fixe jedhanii Tigroota kana lafarraa fixuuf tan Oromiyaa keessa jiran walitti qabaa jiru hin beektu wanta isinitti himuun qabu ni beektu lafarraa fixuuf kanatu deema. Egaa ummanni Oromoo hayyoonni Oromoo ciqiciqii isaanii dhiisanii biyya alaa kanatti Oromoon biyya alaa kanatti ciqiciqii isaanii dhiisanii yoo waan kana irratti hin hojjanne waan kana caalu Jawaar du'uu Baqqalaan ajjeefamuu qofaa miti. Biyya san keessatti biyyi sun lammata akka biyya hin taane Amaarriif Oromoon biyya san keessatti akka wal fixu ta'uuf deema. Oromoo bilisummaan hin jiru. Wanti Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessatti raawwachuuf deemu waan hamtuu godina biraatirraa Oromiyaa keessatti amma waan raawwachuuf deemu waan hamtuutu deemu. Kuni qophaa'ee jira. Oromoo jecha har'a jedhe kana boru teessanii too boochu. Yoo har'a irratti hin hojjetin boru teessanii too boochu. Akkuma guyyaan Haacaaluun ajjeefamuun dura guyyaa 4 durseeto sinitti mesan booda boochassan har'allee akkasumatti teessanii too waa'ee biyyi tiyya badde jettanii too boochu. Biyyi sun lammata akka biyya hin taaneef ta'uuf deemte. Itti aansee too Oromoon akka Amaara Oromiyaa keessa jiru lafarraa fixu kunis itti qophaa'atoo jiru kanas itti qophaa'aa jiru. Kana tan qopheessu eenyudha? Mootummaa Eertiraa fi amma warra aangorra jiru kana. Isaan yoo badan biyya san balleessanii akka namni tokko bulchuu hin dandeenyetti kana gochuuf deemu. Kana raawwachuuf deemu. Oromoon akkas godhaadha akkana godhaa isiniin hin jedhan. Oromoo waan kana akkamitti dura dhaabbanne akkamitti fashaleessina maal gochuun nurra jira jedheeto itti cinqameeto yoo waliin haasa'eeto waan kana if fashaleessin nagaatti Jawaariif Baqqalaan haa du'anii biyya isaaniitiif uummata isaaniitiif du'anii garuu biyyi sun kana booda biyya ta'uu hin dandeessu waan baay'eetu qophaa'e. Egaa akkan dogoggora hin dubbanne informationan argadheerraa akkan dogoggora hin dubbanne gabaabsetan waanuma kana isiniif himaa jechaadha. Garuu informationii baay'een argadhe yeroo yeroodhaan isiniifan ibsa ol baheeto. Kuni raawwachuuf deema. Har'a seeriyaadhaaf boonyaa miti. Har'a biyya Iraaqiif boonyaa miti. Diddiigamte namni isaanii wal fixe jennee ta'u boru keenya san caala kana caala boru keenya kanumaan jechuu barbaade. Egaa dhaamsa kiyya wal biraan gaadha waan biraa haasa'uu hin dhufne anillee akkas liivii guyyaa guyyaadhaan seenuu hin barbaanne maaliifi hojiin hojjedhaa waan biraa waan qabsoo kanarratti waan hojjennutu jira waan baay'een busy na godha. Egaa dirqama informationii kana nuuf gahi jedhaniito ragaa waliin waan natti kennaniif dirqama sa'aatiin kunillee sa'aatii halkanii waan ta'eef dirqama borus karaan deema yeroo hin qabu boru dhimmaafan karaa faguu deema. Dirqama amma uummataaf durseeto waan kana himuun qaba jedheetan ol ba'e. Egaa kanuma wanti isiniin jedhu wanti dhufuuf deemu kanuma. Kanarratti Oromoon yoo hin hojjetin amma waan lubbuu namootaa iyyuu miti waan lubbuu Jawaarii iyyuu miti waan lubbuu Baqqalaa Garbaa iyyuu miti
biyyattiin suni walitti garagaleeta wal fixuuf ta'a kuni ani jedhee shakkii kiyyarraa miti. Kanatu ta'uuf deema. Har'a teessee wal arrabsuu, har'a teessee wal qoqqooduu, har'a teessee gandummaadhaan adda baatee qoosaa jirta. Bor biyyi kee waan ta'u arguuf deemta. Kanumaan jechuu barbaade.